Bakka jirtanitti nagaa fi fayyaan isiniif hawwaatuun qophii qubeeti. Ani Muhammad Siraajii qophii qubee taarraagaa eegalleetti jirra jechuudha. Qophii qubee dogongora qubee har'aa eegaluudhaan duratti akkumaan kanaan dura kaasaa turetti jechoota lama fideetiin irraa haasa'ee san booda gara dogongora irraatti dabraa jechuudha. Jechoonni lamaan abbaa qabeenyaatii fi dureessa garaagarummaa isaatii fi walitti dhufeenya isaan qaban laallaa jechuudha. Afaan Amaaraatiin tokko godhuudhaaf hirriba dhabna. Kalamaatiis tokko godhuudhaaf yaaddoyna, ka tokkootis lama godhuudhaaf rakkoon tun heddumminaan mul'atti. Kanaaf nu biratti abbaa qabeenyaa jechuun maal jechuudha? Abbaa qabeenyaa jechuun akka afaan Amaaraatti baal habti qajaan sun yoo ka fudhannu ta'e jechama Inglishiin businessman yookaan investor maal kana qajaan kana baal habti jaaniiti ka fayyadamanii jechuudha. Kun amma nuti ammoo wanni akka hawaasa keessa jirutti afaan hawaasaatitti yoo kalaallu taate, afaan ummataatiin yoo kalaallu taate nama dureessa yookaan sooressa jenna malee abbaa qabeenyaa jechuun wanni kunis qabeenya. Qalamni ittiin katabanis qabeenya jechuudha. Abbaan qalama kanaa eenyu jette Muhammad Siraaj ta'uu mala. Abbaan qalama kanaa eenyu Maaya Usmaan ta'uu mala. Abbaan qabeenya kanaa eenyu si ta'uu mala jechuudha. Kanaaf ati qalama tokko qabda taanaan abbaa qabeenya qalama saniiti. Ati lukkuu takka qabda taanaan qabeenyi sun eenyuti? Abbaan lukkuu sanii eenyu jechuudha. Sihii jechuudha. Kana waan ta'eef durummaa hin ibsu. Abbaa qabeenyaa jechuun durummaa hin ibsu jechuudha. Lukkuu takka waan qabataniif dureessa hin ta'an waan ta'eef garuu abbaa qabeenyaa ta'e. Qabeenyi sun keetii jechuudha shakkii malee. Namni si mormu hin jiru. Kana waan ta'eef dureessaa fi abbaan qabeenyaa waan garagaraati. Walitti hin dhufu. Kanaaf nuti amma miidiyaa irratti abbaa qabeenyaa isaa dhufe baala habti ka jirurraa dhufe jechuudha. Malee afaan Oromoo keessatti dureessa jaa yookaan tujjaara fa'aa jaanii miti. Malee bakkuma feete argi ganda keessa yoo deemtee taate abbaa qabeenyaa jee namni fayyadamu hin jiru. Amma miidiyaa irraa itti lallabanii gurri duudeeti amma namni abbaa qabeenyaa jechuu eegale. Dirquman jechuudha. Humnumaan afaan Amaaraa barsiisuu jirraa jechuudha. Kanaaf nama miidiyaa jala ooluutu waan kana beeka. San booda deemtee walgahii irrattis ni abbaa qabeenyaa jaanii haasawaati. San booda afaan Oromoo godhan. Abbaa qabeenyaa kana jechuudha. Malee abbaa qabeenyaa kajuu baala habti kajuu afaan Amaaraa santaa dhufe malee afaan Oromootiin ama qabeenya gurguddaa qabu tujjaaroota maal jaaniin jechuudha. Sooressa dureessa jaaniin. Sani malee hin jiruu jechuudha. Abbaa qabeenyaa jennee fayyadamuun dogongora guddaadha. Gama qubee teenyaatti dabarraa jechuudha. Qubee teenya taarraa isarraa eegalla. Adaamaa gudditti irraa eegalla. Barreeffamni Adaamaa guddittii kuni kaardii filannooti wanni tuni. Kaardii filannoo achi keessatti yeroo saniif ittiin tajaajilanii warri achi keessa waa'ee filannoo sanirra ture jechuudha. Barreeffama kana maal jechuu yaadan silaa isaan maqaa bakka jiru tanatti Muhammad Siraaj jechuudha isa yaadaniiti. Wanni kataban jechuudha. Wanni isaan kataban ammoo maal jedha? Maama hadaa Siraajji. Maama hadaa Siraajji amma Siraajjiin sun illee xiqqoo maqaa fakkaatee jira. Maama hadaa maqaan jedhamu hin jiru takkaan dhageenye. Gara fuulduraatti maqaan akkasii uumame hin beekne garuu warri katabame kun maqaa haree tokko fidanii achirra kaayan jechuudha. Maama hadaa jaaniiti kataban jechuudha. Maama hadaa biiroon jedhamtu takka dur ni jirti amma jiraatteef jiraachuu baatte hin beeku. Xiqqoo sanii hojii walitti illee ni dhiyaata malee maqaa namaa ka maama hadaa jedhamu seenaa addunyaa tanarra hin jiru. Barreeffamni itti aanu gara baha biiftuu kana gabbuuneeti ilaalla. Magaalaa Dirree Dhawaati. Magaalaa Dirree Dhawaa keessatti barreeffamni barreeffame kun wanni isaan jechuu yaadanii Awwadaay jechuudha yaadan. Mana daabboo Awwadaay jechuu yaadaniiti. Wanni isaan kataban ammoo maal jedha? Awwadaay jedha. Xiqqoo inuma afaan Somaalee na fakkaatee waan. Dayi kajuu tokko ni jira afaan Somaalee keessa waan ta'eef akka daawwadhu jechuutti na fakkaata. Achumarratti qolsiineeti magaalaa Laangee dhufna. Magaalaa Laangeetti
wanni barreeffame kan isaan jechuu yaadan manni barnoota laangee jechuu fadhaniiti. Manni barnoota laangee. Ani numa kana gun arku bakka lama sadiitti barreeffama kana gun arku maqaa magaalaa tusa jijjiirame jeetiin gabbu'ee chaappaa isaanii addaan babbanee ilaale achirra garuu maqaan sirruma laangee majaa kan isaan kataban ammoo maal jaa manni barnoota laangaayee jaa laangaanoo xiqqoo laangaanootti dhiyaatawu laangee irra jechuudha. Laangaayee jaa akkasitti barreeffame manni barnoota laangaayee jaa manni barnootaa ta'uu qaba silaa durarratti sanummaa nuyi eegas ammas laangee kan jechuu qabu laangaayee jaameeti katabamee jira. Ka itti aanu kun ammoo garan ol dhufneeti xiqqoo as dhihaannee gara Asallaa kana deemna jechuudha. Barreeffamni magaalaa Asallaa keessa jiru kuni maal jechuudha wanni isaan yaadan mana qorichaa dureettii jechuu yaadaniiti. Garuu wanni kataban akkasii miti. Mana qorichaa dureettii wanni jedhamu barreeffama kanarra hin jiru. Wanni barreeffame maal jaa amma qorichaa mana qorichaa dureettii kajuu kana manuma qorichaa jechee jiru kana uumee duree kan laallu taate afaan biraatiin amma jechuma tokkoon jira mana qorichaa jechuun faarmaasii fa'aa jedhanii afaan biraatiin akkasumas jechuma tokkoon jira. Kun dhugaa dhukkuba afaan biraarra dhalle akkumaan kanaan dura jechaa ture sanitti madaanitti beetii saniitu mana qorichaa ta'e. Sila akka keenyatti jecha kana maal jenna jenneeti itti yaannee waan tokko maqaa tokko lafa kaayuu qabna. Kanaaf mana qorichaa mana biddeenaa akkuma jedhamu san jechuudha. Mana barnootaa maal kun hundi afaan biraatiin yoo kalaallu ta'e jechuma tokko tokkoon bakka bu'ee jira. Keenyatti hogguu as deebinu ammoo irkannee waan akkasii barreessinuu fi maqaan kuni jecha lama ta'e akkasii barreeffamee jira. Kanaaf mana qorichaa jedhameeti akkasii fayyadamutti jirra. Manuma qorichaa sanume sirreessanii barreessan akkitti isaan barreessan akkami? Wanni isaan barreessan maal jaa mana qorichaa dureetii mana qorichaa dureetii jedhameeti katabamee jira. Khabiraa kun ammoo bakka isaa hin beekne yookaan ana irraanfatee ta'a. Maal jaa wanni jechuu yaadanii fayyee juusii fi bargarii yookaan juusii fi bargarii fayyee jechuu yaadan jennee haa fudhannuuti. Wanni isaan kataban ammoo maal jaa fayyee Joosefee jaa special bargar jechuu yaadanii kanarratti ammoo wanni isaan kataban ammoo yookaan bargar special yoo jennees ni ta'a. Wanni isaan kataban ammoo maal jaa specially bargaarii jaaniit katabanii. Kun ammoo hambatiitu hanqaaquu yookaan killee saanduwiich hanqaaquu jechuu fedhaniiti. Ka kataban ammoo maal jaa hanqaaquu sanjuusii jaa. Amma gaa sanjuusii fi saanduwiichii maaltu waliif fidee hin beekne sanjuusii jaaniiti kataban. Kuduraa jechuuf yaadan kan ammoo ka isaan kataban ammoo maal jaa fuuduraa jaa fuulduraa yoo jenne karoora fuulduraa fa'aa jennee akkasitti itti fayyadamuu dandeenya malee fuulduraanii hiika hin qabu. Akkasitti gaa kana barreeffamni as keessa jiru dogongora hedduu waan qabuu fi hangana irraa fudhanneetuma nuuf gaa bira dabarra kan itti aanutti. Kan itti aanu kunis bakki isaa hin beekamu yookaan kan irraanfateetu ana barreeffama kana keessatti wanni isaan jechuu fadhanii rayyaan kaaffee yookaan kaaffee rayyaan jechuu fadhan jenneet akkasitti hiikneeti bira dabarra. Wanni isaan kataban ammoo maal jaa rayyaan sirruma katabaniiti kaaffee kajumma maal jaaniin caffee jaan osoo caffee illee jaanii hiika ni qabaata jechuudha. Caffee hogguu jaanii uumaa takka hiika hin qabu afaan Oromoo keessatti. Gadi bu'ee immoo gosoota nyaataa fi dhugaatii fedhii isaaniitu sun. Wanni nama jettuun akka afaan Oromootitti akkana jechuu fadhan. Kan isaan kataban ammoo maal jaa gosoota nyaataa fi dhugatti dogongora qaba. Dhugattiin kun barreeffama keenya kana wajjin yoo adeemnu ta'e dhugumatti dogongora qaba.
isaan dhugaatii jechuudhaa fi dhugatti jedhanii afaan Oromootitti hiika qabaate garuu waan achirratti barreessu fadhan garuu hin ibsineefi dhugaatii isaan jechuu fadhan hin ibsineef jechuudha. Ka itti aanu kana kuni mana barumsaa jechuu yaadan durarratti mana barumsaa waagoonee sadarkaa tokkoffaa jechuu yaadan irra utaaleetii waagoonee jee jechuu wanni suni waan qabduufi. Ka isaan kataban ammoo maal jaa mana barumsa waagoonee sadarkaa tokkoffaa jaa. Laal bakkiniin amma waagoonee jee dubbisu jiru tuni maqaadha. Maqaan kuni maqaan akkanaa kuni gara Iluu Abbaa Booris ni jira, gara Salaalee kanaas ni jira. Garuu gaa maqaa haa ta'u malee bakka biraatitti amma qaanyii waan ta'eef amma namni waan kana wal jalaa fuudhee akkasitti deemuu ni jira jechuudha. Gariin amma maal jecha saniini saldhee jechuudha jaan sirriin isaa. Sirrii yoo akkas ta'e sirruma san jechuu malee qaanyii kana fuudhanii gandatti hin gabbaa'uun daranuu nama qaanfachiisa waan ta'eef akkasumatti itti fayyadamu. Osoo sirriinis kanumaa ta'e kan amma uummata biratti qaawwanni akkanaatu hin ja'amtu mire. Yoo dalagaan jiraatte illee afaan hin ja'an waan akkanaa waan ta'eef akkasitti yoo sirraa gaarii. Maqaa garuu maqaa akka ta'e amma hin beeka. Dogoggorreen bakka sanarra jiru mana barumsaa kajuusam mana barumsa kajeessan jeetiin fudhadha. Kanaaf akka jechaati yoo ka fudhannu ta'e jechi dogongora qabaateeti miti jechuudha. Jechi sirrumaa qubee dogongora qubee hin qabu jechuudha. Maaliif maquma akkanaatu jira waan ta'eef maquma san fudhanii fayyadamanii garuu maqummaan sanuu haala sanii yoo ta'e gaarii. Hawaasa keessatti akka waan qaanyiitti waan laalamuufi akkasii yoo fudhatamee sirraa'ee irra bareeda jechuudha. Ka itti aanu kadhumaa ka Facebook irraa fudhatame. Ka Facebook irraa fudhatame ammaaf maqaa nama kanaa irraa mureetumaani barreeffama isaa kan isin garsiisa jechuudha. Barreeffamni kun wanni jechuu yaadame oduu gammachiisaa jechuudha. Ka yaadanii akka malee heddummeessaniiti an akkamii akkan dubbisu hin beeku garuu akkana yoo dubbifna hojjeetii yaade. Oduu gammachiisa yaaniiti akkas katabanii kanaafi uun heddummachuun sanii akkamii akka dubbifamu beeku seera afaan Oromoo keessatti hogguu qellisoontu walii heddummaatti akkamitti dubbifamaa wanni jedhame hin jiru lama ol hogguu ta'e akkamitti dubbifama wanni jedhu waan hin jiruufu kanaafuu hanga tokko dheereessuu yaaleetumaan akkasitti dubbisee jechuudha. Kana ammoo wanni jechuu fadhanii goote jechuu fadhan. Goote jechuu fadhaniiti gote ja gote. Bilal jechuu fadhan kanaasi bilal ja. Allahu akbar jechuu fadhan kana al-hukbar ja. Al-hukbar. Allahu akbarin gaa jechi sila afaan Arabaati. Al-hukbar jettee Araba biroo jedhama yoo hiika biraa qabaate hin beekne malee jecha akkanaan dhageenye. Kun ammoo silaa yaanni isaanii maali? Maasha Allah jechuu fadhan. Kanaas gaa kana fuudhaniitumatti heddummeessanii mee dheereessinee yoo ka dubbifnu ta'e gaa seerri kanallee jiraachuu baatu maash Allah Allahin sirriidha akkasitti barreeffame. Itti jiran jechuudhaaf itti jiraan ja. Hin jiraan wanni jedhamu takka illee ni jirti afaan Oromoo keessa. Sanii hojii walitti dhiyaata malee itti jiranii ibsuu hin danda'u jechuudha. Kana ammoo kanaas maasha Allah jechuu fadhaniiti akkuma reefu sani kana jidduu irratti heddummeessaniiti maash jennee dubbisnee yoo bira dabarre irra hojii jeetii yaada. Maasha Allah jedha jechuu fadhaniiti. Maash Allah jedha jedhameeti ka barreeffame. Qophii qubee gaataarraa tanumaan xumurreeti jirra. Qophii qubee tabraatii walitti dachaana hangasitti gaa warri dogongora kana lafa tuultan kani sisirreeffachaa nu eegaa isiniin jenna. Nagaan jiradhaa ogeessi kaameeraa fi gulaalli sursagaa Maaya Usmaani. Nageetti.